Harka fuuni akkam jirtu daawwattoota Qubee TV kan daawwachaa jirtan oduu Qubeeti. Oduu waliin ani Leensaa Hordofaadha. Dhimmoonni heerri mootummaa Itoophiyaa irratti fooyya'uu qabu jedhaman ifa ta'an dabalataa beekanii taakalaa akka ta'anutti qindeessiteetti. Dhimmoonni heerri mootummaa Itoophiyaa irratti fooyya'uu qabu jedhaman ifa ta'an Ministeerri Nageenya Itoophiyaa fi Inistituutiin Qorannoo Imaammata Dhimma Fooyya'insa Heeraa kana irratti qorannoo waggoota lamaaf adeemsifamaa turuu fi dhimmoonni fooyya'insa barbaadan maal fa'aa akka ta'an ifa godhee jira. Haaluma kanaan akka Daayirektarri Inistituutii Qorannoo Imaammata Itoophiyaa Piroofeesar Bayyanaa Pheexiroos jedhanitti heerri Itoophiyaa guutummaa guutuutti osoo hin taane keessattuu dhimmoota sabaan wal qabatan irratti fooyya'insi akka taasifamu fedhiin hawaasaa jiraachuu qorannoon mirkaneessinee jedhan. Bu'uura kanaan heera biyyattii keessatti dhimmoota sabaan wal qabatan kanneen akka waa'ee birmadummaa sabootaa fi sablammootaa, asxaa biyyaalessaa, daangaa naannolee, sabdaneessummaa bu'uureffachuun tolfame, mirga foxxoquu keeyyata 39 keessaa keeyyata xiqqaa 4 dhimma paartilee siyaasaa sabaan ijaaruu fi dhimma bulchiinsa magaalaa Finfinnee fa'aa irratti fooyya'insi akka taasifamu fedhiin uummataa jiraachuu qorannoo waggaa lamaaf taasisaa turreen hubannee jedhan. Marii waa'ee fooyya'insa heeraa irratti Ministeerri Nageenyaa fi Inistituutiin Qorannoo Imaammataa waliin taasisan kun sochii daldala Itiyoo-Jibuutii guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhame. Daldala alaa horii dhaabbii Itoophiyaan gama buufata Jibuutiin taasistu cimsuuf biyyoonni lameen qindoominaan hojjechuu akka qaban ibsame. Sochii daldala Itiyoo-Jibuutii haala guddisuun danda'amu irratti bakka bu'oonni biyyoota lameenii mari'achaa jiraachuu ibsameera. Maricha irratti barreessaa olaanaa Ministeera Daldala Jibuutii Alii Daawud dabalatee bakka bu'aan baankii addunyaa fi hooggantoonni dhaabbilee federaalaa argamaniiru. Ministeerri Deetaan Ministeera Daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasahuun Goofeen daldala alaa horii dhaabbii Itoophiyaan gama buufata Jibuutiin taasistu cimsuuf biyyoonni lameen qindoominaan hojjechuu akka qaban ibsaniiru. Daldala alaa horii dhaabbii Itoophiyaa fi Jibuutii gidduu jiru cimsuuf hojiileen hojjetamaa jiran gamaggamamuu kaasaniiru. Daldala alaa horii dhaabbii fooyyessuuf pirojektiin Diraayif jedhamu deeggarsa baankiin addunyaa taasiseen hojjetamaa jiraachuu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Bulchiinsi yeroo Tigraay dhimma filannoon wal qabatee murteen boordii filannoo biyyaalessaa waliigaltee nagaa faallessaa jechuun morme. Dabalataa Tokkummaa Waaquma. Bulchiinsi yeroo Tigraay murtee boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kan morme yoo ta'u, Tigraayin kan hammate murteen boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa TPLF irratti dabarse fudhatama hin qabu jedhe. Ibsa bulchiinsi yeroo Tigraay baaseen murteen boordiin filannoo sadarkaa seera wayyaanee deebisuuf bu'uurri seeraa hin jirus jedhe. Ibsa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa torban darbe baaseen wayyaaneen gochaa jeequmsaa humnaan bu'uura godhate irratti hirmaachuu jeeqamuun sadarkaa seeraa irraa haqamte deebisuuf bu'uurri seeraa akka hin jirre dubbate. Murteen kun waliigaltee nagaa hiika kan hin qabne taasisuudhaan hooggantoota olaanoo wayyaanee bulchiinsa yeroo hunda hammate keessatti wayyaanee bakka bu'uun hirmaataa jiraniif beekamtii akka hin arganne taasisuun jiraachuu bulchiinsa yeroo balaadhaaf saaxiluu fi waliigaltee nagaa guutuu kan mormudha jedhan bulchiinsi yeroo Tigraay. Bulchiinsi yeroo murteen kun adeemsa nagaa gufachiisuu fi bulchiinsa yeroo hunda hammate Tigraay keessatti hundeeffame balaadhaaf saaxiluu isaa ibsuun murtee kana akka sirreessu boordii filannoo biyyaalessaa gaafate. Manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa mormii wayyaaneen baase keessatti TPLF tarree shororkeessitoota keessa akka haqamte haala gaariin eeruun murteen boordii kana waliigaltee nagaa Piriitooriyaa kan hin fudhannee fi hojiirra oolmaan waliigaltichaa kan jabaachaa dhufe garuu murtichi fudhatama kan hin qabnedha jedha bulchiinsi yeroo Tigraay. Naannoo Tigraay dabalatee naannolee filannoo biyyaalessaa jaaffaan keessatti hin gaggeeffamnetti bara 2016 keessa filannoon gaggeeffamuuf akka jiru boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee akka ture ni yaadatama. Boordichi haala yeroo raawwii bara baajataa 2015 irratti gabaasaa fi gamaggama hojiilee boordicha koree dhaabbii dhimma dimokiraasii mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessuun ture kan murtee kana dabarse. Oduu biyya alaatiin waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa tureen lubbuun namoota baay'ee darbus waraanichi itti fufee jira. Bal'ina isaaf Sabilee Alamuu. Ameerikaa fi Saawud Arabiyaan humnoota gurguddoo lamaan amansiisuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka irra gahan gochuun isaanii firii hin argamne. Waraanni kun eebila 7 bara 2015 hoogganaa waraana Sudaan Abdul Fattah al-Buraanii fi hoogganaa humna tarkaanfii ariifataa RSF Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaloo gidduutti ka'e. Jeneraalonni lamaan kun ergaa Awurooppaanonni waggoota 13 Sudaan bulchaa turan Omar al-Bashir aangoo irraa kaasanii booda biyyattii hoogganaa turan. Waliigalteewwan dhukaasa dhaabuu karaa michoota naannoo fi idil addunyaa irra gahaman hedduunis humnoota wal waraanaa jiran
lamaan cabsaniiru. Waraana kanaan yoo xiqqaate namoonni 676 kan ajjeefaman yoo ta'u kumaataman kan lakkaa'aman ammoo madaa'aniiru. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanitti lammiileen Sudaan gara miliyoona tokkotti siqan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Guyyoota 4 dura bakka bu'aan waraana lamaanii magaalaa buufata doonii Saawud Arabiyaa Jiddaa keessatti lammiilee nagaa haleellaa irraa eeguu fi dhaabbileen gargaarsa qaamolee waraanaan miidhamaniif gargaarsa akka geessan waliigaltee irra ga'aniiru. Haa ta'u malee waraanni amma deemaa jiru kun jeneraalonni wal morkatan lamaan Sudaan to'achuuf hagam akka deeman agarsiisa jedhame. Sudaan keessatti mootummaa siivilii hundeessuuf yeroon xumuraa yeroo dhiyaatutti waldhabdee waraana idilee fi humna waraana gidduu jiru dabalaa dhufeera. Sababni jeequmsa kanaa Daaresh waraana guddichaa waliin humna isaa akkamitti akka irra deebi'ee gurmeessuu danda'u irratti xiyyeeffachuu isaa waliin wal qabata. Guyyoota hedduuf waraanaa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti walitti bu'iinsa erga uumamee booda eebila torba naannoo dhaabbilee nageenya ijoo magaalaa guddoo Kaartumii fi kutaalee biyyattii birootti lolli ka'eera. Jeneraal Hemdeetiin injifannoo ariifataa akka argatu waadaa kan seene yoo ta'u waraanni isa dursee Kaartumii fi bakka biraatti injifannoo galmeessisuun isaa ni yaadatama. Humni kun masaraa pirezidaantii buufata xiyyaara guddichaa Kaartum akkasumas bakka waraana magaalota kaaba Meeroo'ee fi Eelopeed keessatti argaman dafee to'achuu isaa dubbatan. Humni kun meeshaa farra xiyyaaraa qabatee saffisaan dhufus humni qilleensa Sudaan humna waraanaaf olaantummaa kenne. Jettoonni waraana Sudaan guyyaa guyyaan bakka itti akeekkatan rukutuu itti fufaniiru. Humni kun haleellaa caalaa ittisa irratti waan jiru fakkaata. Hojjettoonni waraana naannoo mana jireenyaa Kaartum, Omdireemanii fi Behuuraa keessa buufatanis haleellaa qilleensaatiin xiyyeeffannoo argataniiru. Haleellaan naannoo mana jireenyaa irratti raawwatame kun namoota nagaa irratti miidhaa guddaa kan geessise yoo ta'u, hospitaalota dabalatee bu'uuraalee misoomaa ijoon barbadaa'eera. Magaalaa guddoo bulchiinsa Kordofaan kaabaa El Obeid keessatti lolli yeroo tokko tokko raawwatamu gabaafameera. Waraana biyya keessaa Awurooppaa keessatti humni kun magaalota Darfur cimina humna saffisaa socho'aa kan finciloota akka milishaa Janjawiid lola ture to'achuu hin dandeenye. Torban lama dura waraanni Sudaan humna isaa kibbaa Darfur magaalaa Nyaalaa keessaa baasee buufata waraana El Fashiq aleeluu beeksisee ture. Bara 2022 keessa qofa namoonni lakkoofsaanii 883 ta'an sababa adabbii du'aan ajjeefamuu dhaabbanni mirga namoomaa addunyaa gabaase. Dabalataa Addisuu Muluu akka itti qindeesseera. Bara 2022 keessa qofa namoonni lakkoofsi isaanii 883 ta'an sababa adabbii du'aan ajjeefamuu dhaabbanni mirga namoomaa addunyaa gabaase. Addunyaa keenya irratti biyyoonni adabbiin du'aa bal'inaan keessatti raawwatamu Chaayinaa, Iraan, Saawud Arabiyaa fi Misir fa'aa akka ta'an gabaasni dhaabbata mirga namoomaa kaleessa caamsaa 16 baase kun ni addeessa. Adabbiin du'aa bara 2022 keessa raawwatame kun kan waggoota 5 darbanii wal bira qabamee yoo ilaalamu isa olaanaa ta'uu fi lakkoofsi namoota adabbii murtee du'aan adabaman kana kan bara 2017 asitti isa olaanaa ta'u gabaasni dhaabbata mirga namoomaa kun ni mul'isa. Gabaasni waggaa dhaabbatichi baase kun akka mul'isutti bara 2022tti lakkoofsi namoota murtiin du'aa itti murtaa'ee du'anii 883 ta'uu isaa ibsa. Lakkoofsi namoota bara 2022 kana keessa murtee adabbii du'aan du'anii kan bara 2021 wal bira qabamee yoo ilaalamu 53 dabaluu isaa dhaabbanni mirga namoomaa kun himee jira. Lakkoofsi kun adabbii du'aa biyyoota laatan 20 keessatti kan galmaa yoo ta'u kan biyya Chaayinaa keessatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman dhoksaadhaan ajjeefaman akka hin dabalanne gabaasichi ni heera. Adabbiin du'aa biyyoota akka Kooriyaa Kaabaa, Vietnaam, Sooriyaa fi Afgaanistaan keessatti raawwatamuu isaa ibsi dhaabbata kanaa kan mirkaneesse yoo ta'u biyyoota kana keessatti namoonni meeqa akka ajjeefaman ragaan sirriitti mirkaneessu waan hin jirreef gabaasa kana keessatti biyyoonni kun akka hin haammatamne ibse. Iraan, Saawud Arabiyaa fi biyyi Misir bara 2022tti lakkoofsa namoota waliigalaan adabbii du'aan ajjeefaman keessaa 90 ta'uu qooddatu jedha gabaasni kun. Iraan keessatti qofa namoonni lakkoofsi isaanii 576 ta'an sababa kanaan ajjeefamuu isaa fi lakkoofsi kunis bara 2021tti kan 314 ture irraa daballii guddaadhaan dabaluu isaatu ibsame. Namoota Iraan keessatti ajjeefaman kana keessaa 279 kan ta'an yakka ajjeechaan 255 immoo daddabarsa qoricha sammuu namaa dhoowwachuutiin akka ta'ee fi namoonni biyya ganan jedhamanii himataman 18 yakka gudeeddii raawwatan jechuun immoo namoota lakkoofsi isaanii 21 ta'an du'aan adabamuutu ibsame. Namoota dantaa biyyaalessaa Iraan balaadhaaf saaxilaman jedhamuun murtiin du'aatti murtaa'e kana keessatti kanneen mormii uummataa baatii sadaasaa biyyattii keessatti gaggeeffame irratti hirmaatan akka jiran gabaasni kun ni hima. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ajjeechaa kana balaaleffatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasni waggaa dhaabbata mirga namoomaa kun akka agarsiisutti bara 2022 Saawud Arabiyaatti namoonni 196 ajjeefamuu kunis kan bara 2021 irraa dachaa 3 kan dabale ta'uu fi biyyattii keessatti waggoottan
waggoottan 30 darban keessatti kan olaanaa ta'e argamuu isaa gabaasni kun ni mul'isa. Biyyattii keessatti shororkeessummaan namoonni 85 ta'an yoo ajjeefaman akkasumas namoonni 57 ta'an daddabarsa qoricha sammuu namaa doochuutiin himatamanii murtiin du'aa irratti darbuun Saawud Arabiyaa keessatti ajjeefamuu gabaasni kun ni eera. Gabaasni kun akka jedhutti bara 2022tti Misir keessatti namoonni 24 ta'an murtee du'aan ajjeefamuu isaanii kan agarsiisu yoo ta'u lakkoofsi kun kan bara 2021 irraa dhibbeentaa 71 irrachuu isaa hima. Gabaasni dhaabbata mirga namoomaa kun akka agarsiisutti adabbii du'aa kanaan Ameerikaan namoota 18, Singaappoor namoota 11, Iraaq namoota 11, Kuwait namoota 7 fi Somaaliyaan namoota 8, Sudaan Kibbaa immoo namoota 5 fi Yaman namoota 4 ajjeesuu isaanii mul'isa. Barreessituun waliigalaa dhaabbatichaa Aanes Kaalammaar ibsa dhimma kanarratti kennaniin naannoon adabbii du'aa kun bal'inaan keessatti raawwatamu keessattuu biyyoonni baha giddu galeessaa seera addunyaa cabsuu irraa of qusachuu akka qabanii fi gochi kun akka hin raawwatamneef dhiibbaa irratti gochuu akka qaban dhaamanii jiru. Aanes Kaalammaar ibsa isaanii kanaan adabbii murtee du'aa kanaan caalaatti kan miidhamaa jiran namoota rakkina hiyyummaa keessa jiran akka ta'e himanii dhimma sarbiinsa mirga namoomaa cimaa ta'e kana irratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sirna eegumsaa gochuu akka qabu kan gaafatan barreessituun kun biyyoota akka Riippaabilika Walakkeessa Afrikaa, Ikwaatooriyaal Giinii, Kaazakistaan, Paapaa Niiwu Giinii, Seeraaliyoonii fi Zaambiyaan adabbii murtee du'aa seera biyya isaanii keessaa baasuu isaanii waan abdii namatti horu ta'uu isaa ibsanii jiru. Oduu ispoortiitiin taphni Chaampiyoons Liigii Awurooppaa itti fufuun gaggeeffamaa jira. Dabalsaaf Waariyoo Diidaa. Tapha Champions League Awurooppaa ilaalchisee kilaboonni 4 tapha waancaaf darban taphachuuf torbee dabre jalqabanii turan. Champions League Awurooppaa torbee dabre Inter Miilaanii fi Miilan waliin taphatame irratti Inter Miilan 2-2 injifachuun taphii olaantummaa Inter Miilaaniitiin obba'e. Torbee kanallee galee galgal walitti dacha'uun yoo waliin taphatan Inter Miilan 1-2 Miilan reebuun Miilan taphaan altochuun ofii waancaa dabarte. Tapha kanarratti taphataan Inter Miilan Martinez golii daqiiqa 74 irra galchee Inter Miilan garee olla isii Miilan 1-2 acha jira. Tapha kanarratti immoo akka waliigalaatti yoo ilaalte Miilan harka dhibba keessa harka 57 yoo taphattuun Inter Miilan injifatamuu baatus taphicha harka 43 taphatte. Kanumaan wal qabate taphii Champions League hafa jilaan deemuudhaan taphii akka malee jajjabaa galgal kan eegamaa jira. Taphii kun irra kootee Spain La Liga, Real Madrid fi korma Premier League kan taate Manchester City jidduu taphatam yoo ta'u tapha kan tapha akka malee gurguddaa jedhamee eegamaa jira. Asum deebisi duub torbee dabree dhiirtummaan tun lamaan walitti dhufuudhaan tokkoof tokko wal qixa bahuun garuutu nama bishaan irra jigin gurraan galte. Garuu galgali kun garee tan lamaaniif taph xumuraa Champions League waggaa tana isaan lamaanii waliin taphatan yoo ta'u garuutu garee tana eenyuun mooha jechuun nam. Garee kan lamaan keessaa namni injifate immoo Inter Miilan waliin taphachuun yoo injifatu waancaa ofii fudhatee furgutuun ol fiigal. Seena Manchester City keessatti Manchester Cityin hagammaa kilabni Spain La Liga, Real Madrid immoo waancaa Champions League kan yeroo 14 yoo nyaate kan waggaa kana nyaatte jennaan Mars 15ffaa guutatti jechuudha. Kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu waliin ani Leensaa hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii.